Qananiitiin wal qabatee odeeffannoon dabalataa amma ba'aa jiru bakka isiin fooqii shanaffaa irratti kuftetti namni dursa bakka san dhaqee ol qabe abbaa warraa isii yookaan jaalallee isii aartist Andu'aalam Gosaa ta'uu manaajarri aartist Andu'aalam Gosaa Lalisaa Idris miidiyaatti dubbatee jira. Akka Lalisaan jedhutti Andu'aalam Gosaa poolisiin kan barbaadeef qorannoodhaaf malee yakka keessa harka qabaate yookaan akka isiin sooshaal miidiyaa kana irratti olii gad dubbii ooftanii miti. Maatii isii irraatis wanni dhagame hin jiru. Maatii Qananii irraayis wanni dubbatame hanga ammaatti hin jiru. Dubbiin qorannoo irra jira. Qorannoodhaaf barbaadan aartist Andu'aalam Gosaa ammootu wanni isin hubachuu qabdan osoo akka isin jettan ta'e fooqii shanaffaa irraa ka darbu ta'e maaliif dhaqee ol qaba? Bifa kanaan yoo ka isii miidhuu barbaadu ta'e bifa kanaan isii miidha. Wantoota biraatiin isii miidhuu hin danda'u. Kanaafiyyuu tarii sheexanatu akkas godhee isin hirriba keessaa kaateen naannoo sa'atii 11 bariisaa gara sa'atii 11titti kaatee fooqii irraa fudhattee jedhan. Tarii aarii biraa qabaachuu malti tarii sheexana ta'uu danda'a. Wanti hanga ammaatti adda ba'e hin jiru. Namoonni fuula sooshaal miidiyaa kana irra deemtanii dubbii olii gad dhoobdan irraa of eeggadhaa. Yakka namaa hin kenninaa. Hanga poolisiin qoratee qulqulleessee yakkamas ta'a yakka dalaguu dhabaa waan biraa ta'a sun ganaa adda baa qorannoodhaan jechuudha. Kanaafiyyuu dubbiin isin odeessitan gatii isin kafalchiisuu mala waan ta'eef akka argitan fuula sooshaal miidiyaa kanarratti hin barreessinaa, hin dubbatinaa, qorannoon adda haa baasu, haqi isii rabbiin haa argamsiisu, haqa isii rabbiin haa baasu. ትናንትና ለልደቷ ብላ ሜካፕ ስትሰራ የነበረች ሴት ቪዲዮ ፖስት ስታደርግ የነበረች ሴት ሌሊት ላይ ከአምስተኛ ፎቅ ላይ ራሷን አጠፋች። የማይመስል ለምን አጠፋች? አጥብታም ከሆነ ምን ተብላ ምን ተደርጋ በዛን ሰዓት? ግን እኔ እንደሚጠረጥረው ታገላ ነው የተወረወረችው ከፎቁ። ስለዚህ አፓርትመንቱ ካሜራ ካለው ካሜራ በደንብ መጣራት አለበት። ከዛ ውጪ ደግሞ ጎረቤቶች የበፊት ላይፋቸውን ከባሏ ጋር እንዴት ነበር፣ ይጨቃጨቃል ወይ፣ ይደባደባል ወይ የሚለውንም ጭምር መጣራት አለበት። ራሷን አጠፋች ማለት ጭራሽ አይመጣውም። እኔ ቀነኒን አቃታለሁ። ይሄን አትወስንም። Kanani kana sirraane ignu menutti kanani nugara mosaba kuni yaa raba kun nugara mosaba ni namanne me maltaatee boodarra baqa afachu me laali galgala innaa haasaasani waa'ee maaliit irratti waa'ee lolaat irratti haasamu naguma wal gaafatanii akkuma maatiitti waliin haasamu akkamitti waliin haasaan Andu'aalam Gosaa fi haati Qananiinis akkamitti haasofsiiste haati jechoota isaa fayyadamanii osoo hin taane waan akkuma maatiitti waliin haasamu akka lolli isaan jidduu jiru wayiitti haasaan. Kuni wanta dhimma akkas dhimma lolaa jedhamu yoo jiru taphatanii kolfanii wajjin haasa'anii akkamitti waltanii jiraatan nyaatanii dhugdanii buna jedhanii taphamaa jechuudha. Guyyaa hundaa baay'ee yaaddii baay'ee sodaattii fi Andu'aalam nyaata baay'ee yaaddoftii baay'ee sodaatu akka guyyaatti al 2-3 sagalee isaa otoo dhagahin halkan otoo daawwanni walteen bultu galgalas akkuma turaa wajjin taphatutu wajjin taphatanii maal jedhanii rakkoon tokko akka hin jirretti dhimmi tokkos keeziin tokko akka isaan gidduudha hin jirredha akka itti haasa'ame normaal nama nagaa ta'anii haasa'anii kan bulanii malee dhimma rakkoo tokko waan garaagaraa waan taasifamee hin jiru. Akkuma duraanitti normaal nagaa wajjin haasa'anii wajjin taphatanii nagaa waliin bulanii wal gaggeessan malee dhimmi lolaa keeziin garaagaraa gonkumaa wanta akkasii wanti dhagahamee hin jiru beektaa. Qananiinis nama lubbuudhaan dabarte kunis akkasumatti waanuma nagaa waliin haasa'anii. Nagaa normaal nama 3 mana keessa yeroo poolitti Andu'aalam Gosaa hin jiru. Okay, amma bakka lubbuun ishiitti darbe jedhamu kuni mana jireenya isaanii keessatti moo eessatti?
mana jireenya isaanii keessa jiraatan fooqii shan afaara kireeffataniiti waan ta'eef achirraa nama kana baatee gad of lakkisteedha kan dhageenye akka achi kan nutti himametti jechuudha. Namni tokko akkamitti akkasuma gochuu danda'a calliseetuma amma obboleettii Andu'aalam Gosaa Qananiidha nama sadi ta'anii waliin jiraatu jechaadha. Isheen hojii hojjetes badhaasoo jiraachuu baatte kalee galgala kan jiran garuu akkasittidha. Amma kan du'ee kun amma kan kana qabatama kana waan an jedhu hin beeku wanta dhagee kan ilaalan hin beeku. Harmeen isaa hoo amma eessa jiru akkamitti jiru? Harmeen isaanii namaan qabamanii deemaniiru garuma Finfinnee deemteerti gara hospitaalaa imalteerti isheenis. Haalli isaan irra turan akkam ture yeroo kana dhaga'anitti? Baay'ee nuunaatee wallaaltee maal taatee namni yaa'ee sossobee wallaaltee xiqqootas gabbooftee hanga sa'a lamaatti obbeetteeti kan fuudhanii deeman malee baay'ee miidhamtee wallaaltee turte isheen. Baay'ee nama gaddisiisa. Mee atillee hordofiitoo waan jiru kootu yeroodhaan nutti. Kanaaf bakka wanti walii galaatti jechuu barbaade namni shakkamuun eenyuyyuu shakkama. Isas ta'ee warra achi keessa warra naannoo sana ta'ee harka mootummaa ta'ee maal ta'ee wanti kun shakkamuun dirqamaadha. Jecha obboleetti keenya kanaa haasa'aa turte tokko fanii kanaan badaanaan dubbadha jedhee namni maa shakkamaan hin qabu eenyu ta'ee warra sira jiru hunduyyuu shakkama. Waan isaan beekamu akkamitti akkama ta'e hin beeknu waan ta'eef dhugaan isaa immoo gaaf tokko addeen ba'a waan ta'eef. Andu'aalam Gosaati qaaman hin beekta amalli isaa akkamii nama dallanu moo nama akkamiiti ishiidhaan immoo akkamii walitti dhufeenyi isaanii yoo hiriyaa taate. Hiriyaa bitanaan nama xiqqaadhaan barataadha badaas hin beeku qaaman nan beeka akkasittis yoo wallaaluu baadhe fakkeenyaaf aduutti himqataa dhufee ture asii ishuma wajjin qabatanii dhufanii guyyaa lama bulanii deemanii hagan arge nama tasgabbaa amala gaarii qabudha. Isa isheedhanis nama jaalala guddaa waliin qaban nama iddoo gurguddaa walii qaban nama wal jaalatan hagan argette jechuudha. Ittis dhiyaadhee riiritti qabatama amalli isaa kan akkan nama akkanaa ta'e sobamanuu baadhe kanan arges kanan gibbisaanis kan dhiyeenya waan ta'eef haga tokko kan beeku hamma kanaadha. Galatooma obboleessa.